أبا أناجينا يوكاني في ميجر جنرال عبد الله علي إسماعيل وجين تورتين كنا كمتفو في التجر سجنتا لكنا دبران كيستي سجنتا سيرني دق أرجيدا يرو أنغو كباتوتي يرو هيلا سلاسين كفتي أبساون يرو سني ورانا سجها أسوق أبن أكمتي جرا أنغوت رفودا دبن وانجد ورتدابن قافي مكان الراجل كم نهاجي تنافو فانشا نجال قبا قافة درقين بيك أبا شودي موساني نترباتا مي أفر أول رت رفنه وكان ديسمبر آخر سارتي من فن سنة حاجة باتي شانيت أشي تره قافة كان قبصون ندرا هنجرتو بيكاسي يجون هندن دايما قبصون قافة ندف نيسون بالكاسا انجرا وراني انجرا قبصون ترتي جرتي أمو بيوت برا يوكان استيتو تبرا كيستي هنتره سن برباد فو وني لمو قلتو يوكان حسن إبراهيم gara Hararitti ergameef achi deemee fi achitti gaa miseensa akka ijaaru godhuuf Harar deeme akka ballama keenyatti wanni ture Hararirraa nama fiduu Baalirraa nama fiduu miseensota keenya warra duraachi jiru Wallorraa nama fiduu warra Finfinnee ka'ammoo turuyyuu warra macaatu lama ka ijaarama hin qabne ka jaalalammoo qabsoo bilisummaa Oromoo jaalatu isaanii warri walitti nu dhufneen Finfinnetti asiin dura asiin tuqee jiranatti fakkaata maaltu isin fide maaliif sa'a akkanaatti gara biyyaa dhuftanii jechaan isaanirraa nu dhufte namni waan san nu gaafate addisuu tolataa jedhanii warri Finfinnee jiru sun egaa uf biraan tokko nutti erganii dhaqiitti hambatan waliin haasa'ii maaliif dhufanii eega maqaa keenya dhawatanii dhufanii callisuun hin taatu dubbisiidhanii isa nu erganii inni egaa maaliif dhuftanii nu jalqabee nu wanni dhufnee maali isintu nu waame way akkanaan dhufii kaanee dhufnee jedheen Haji Hussein Suraati akkamitti si waamna nu ijaarmoo hiiti miti wanni nu harkaa qabnu hin jirtu akkam jennee si waamuu dandeenya nu abboonni keenya akkuma isin beektan sanii qabsoo yookaan ijaarmaa yookaan wahii jalqabbiif fakkaatu ka akka gargaarsallee haa taatu fedhii haa taatu macaatu lama jennee ijaaramnee jirra. Sunillee haga gabaabaa keessatti isin martuu luquba qabdanii dhaabatee nu achi asoomattuu hin jirru ka birmoota ofii fixachuutti jiru fixachaa jira. Ka dalagaa jalqabeellee dalagaa ofiitti jira malee ammatti nu qabsootti qopheen qabnu ijaarama wahiiti miti nu akkamitti isin waamna jennaan gaa iddoo sanatti Hasan Ibrahim ka eegas inni wareegame jaarraa maali lamoo qilxuu jedhanii waaman isatu jedhee dhugaadhaa isin nu waamne nutu mala akka dhuftanii kana isin akka isaan Haji Hussein waliin dhufan goone maqaa nu jeemnuun Haji Hussein Suraati mi Haji Hussein Haji Hussein Suraati maqaa akkasitti yoo nu dabaltan wayya seenaadhaaf illee Haji Hussein biraa akka jidduudhaan hin dhalan la Haji Hussein Suraa yookaan Kabir Hussein Suraati wanni maqaan inni beekameeni Haji Hussein kun maqaa taarikni isaa guddaadha nama biyya Baalee keessatti dirree Sheekh Huseinitti qara'ee haga inni waan silaa ilmi zamanaa achi ta'etti fixee qaraasiisi jedhaniini warri achii gadhiise ammoo maqaan isaatu Sheekh Hussein jechuun hin danda'amu Baalee keessatti nama Sheekh Hussein walitti fakkeessanii saniin maqaan isaa Kabir Hussein hin ta'e. Ka isaanii itti na deebitanii bakka amma Elemoo Qilxuu yookaan Hasan Ibrahim kanatti na deebi'a achirratti wanni isin yaamneef akka Haji Hussein wajji dhufuu fi sababa kana goone isin yaamne jedhanii
dhugaa rabbi takkas jedhee jennaan gaa hirrifate gurbaan likkii malee namni nutti dhufe kun edaa nama afaan tokko hin ta'in nama yaada tokko hin ta'in nutti dhufe jecha isaa galte daqiiqama jedhamte irratti galdee rifatee akkamitti isin namni tokko taatanii ijaarame tokko taatanii waliin deemtan waa waliin deemtanuu walirraa quba hin qabne akkamitti ta'uu dandeettanii jedhee rifate gurbaan. Nu dhugaa rabbiitti gara keenyaa rifannee iyyuu deebisallee Haji Hussein gaafii maaf gaafate malee isin turwaamen sun inni nu mara maqaa bakka ta'e buyyotumaan jedhee lakki isin nu waamne nutu mala kana godheen eegasii gara keenyaa garuma keenyaa nullee isaanillee numa jechuu kiyya garuma keenyaa achi jedhee Hasanillee wanni ani mala kana godheefillee biyya waliin seennee Haji Hussein Suraa dura taa'aa kennaa ammoo maqaan nu deemannu maqaa Ethiopian National Front kanaan deemnaa maqaa kanarratti xiqqoo quuqama qabnaa yookaan nu liqinfamuu didee nama garillee taatu marallee kabiraati quufamuu didee tanaaf asitti osoo kenna maqaa kana Oromoo National Frontitti osoo jijjiirree jecha barbaannetii jedhe. Maqaan Ethiopian National Front kun sababa maqaa Somaaleetiin biyya Arabaa keessan teettan jedhaniif isin mogga'e moo maalirra mogga'e maqaan sun? Nutu moggaafate malee namni nuti moggaafne warri Arabaa waan nuun jedhe Soomalee garbiitiin achitti oofisni keenya bakka afuritti baname gaafa dura. Maqaa saniin duraan gaafii tana gaafanne mootummoota Arabaa gargaarsa maqaa Soomalee garbii jedhu isin gaafii gargaarsa gargaarre maqaa sanii waamamne maqama saniin ofisoota banannellee banachuu dandeenya jechuu kiyya. Eega amata lama yookaan gara amata sadii nu maqaan sun nu waliin deeme dingatumatti Soomaleen magaalaa jiranitti arganii alaabaa ta'enna fi maqaa ammoo Soomalee garbii jedhuu fi maqaan nu ammoo namni keessa jiru namni ol seenee warri Soomaloota tamaariifaa jira. Ol seenanii tabbeellaa guddatu Bagdaad fa'aatti tabbeellaa guddatu irra jira. Ol seenaniitiin afaan Soomaleetiin nama keenya achi keessa jiru dubbisanii. Alaabaan achi jiru garuu alaabaa keessa alaabaan dhaabatee sanii yeroo san bifa kam turteme? Maddii lamaan diimtuu magariisan jidduu jedha walaloo kan itti baase illee shantan shubbisa. Akkasuma alaabaan sun barri isiin hundooftee yuukuun baruma isin qabsoo keessa jirtan bara 1960moota keessa jechuudha. 68tti maqaan sun alaabaan sun godhamte. Maqaa saniin oofisi keenya kan Maqdashoo illee baname. Ka Iraaq illeen, ka Suuriyaa illeen, ka Kuweet illee, ka Yaman illee maqaa alaabaa saniin baname. Sun akkasanii alaabaan amma alaabaan jijjiiramtee jirti amma alaabaan kaatamaa irraa maayee dhufte turilleen isimarratti hundeen isiidha. Isii keessatti waan biraa facaafamee yookaan odaa fi aduun hedduutti godhamtee saniin addaan jira malee asiliin isaa hundetti tokko. Akkuma alaabaa Itoophiyaan ammoo warra dargiilleen gaafa nugusa buufte alaabaa diimtuu fi hin jijjiirree waan leencafaa irraa hambisanii warri dargii. Yaa isilleen beekamtuudha. Amma bakka Somaalee garbii isinitti mogga gaaf duraa Somaaleen maqaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jedhu kanaan deemuun isin rakkisa. Maqaa Somaalee garbii moggaafadhaa wayita jedhan kana. Somaalee waan kanarratti nu ta'a qabsaayaa jechuudha moo maali kaayyoon dubbiisanii haga siiriin Oromoo bakka kanatti hin galintu jira waan kana qajeelaa akka adda nu baaftan fedhaa jiru. Maal jedhan beektaa waan halangee fudhanii fardi wallaalle jedhan. Soomaleen fedhii isaaniitti gaafuma awwala jalqabbii fi isin gargaara jedhaniitu osoo bilisummaan bahinuuyyuu ballama nuu seenan suni biyyi Soomalee biyya qonnaa fi waa hedduun irruu qabdu lafa jiituu
teena ta Itoophiyaa tana ta gara Oromoo keessa yoo hunu mooyyalee fi haga kun achirraan dhufe lafa Oromoon Islaamaa keessa jirtu tana mooyyalee irraa qabi haga kun hadaammaa jala seeni achirraanuu gaddeebi'i Hararii fi Baalee tana ta uf jalatti deebisuu isaan bilaan isaanii akkasantu ture. Aga zuwaayitti jetti jedhanii. Haga bakka gaalli jirutti faa jedhanii iyyuu. Gaalli bara Itoophiyaa keessa illee bahee gara Suudaanii Eritiriyaa Tigree keessan gara haga Suudaanitti gaalli walitti dhaabataa jallee gaafa dagaa isaan zaahiraan hin jenne moo fedhii isaanitti akkas jechaa hin beeynanu. Dhugaa rabbiitti namni waliin taa'e hin beeka waan fedhiin isaan qabanii fi lafa bal'ina sanii Soomalee 5 jedhanii himatan isaan Soomalee 2tu bilisummaa bahee Soomalee 3tu bilisummaan bahine Soomalee Jabuuti, Soomalee Ogaadin, Soomalee Kiiniyaa keessa jirtu 3 sanatu bilisummaan bahin jedhan. Nu amma Ogaadinii sanii wal fakkaannaa walitti dhaabannaa saniin ammoo Soomalee Oromoo jechuu hin dandeenye Soomalee Ogaadin jedhanii san keessa nutti bobba'uu barbaadan malee zaahiratti olkaaniin hin himanne in beekan yaadni isaanii jalqabnee qabsoo goonee qabsoo keessatti warra Islaamaa kana mulu warra keenya deebifnaa fa'aadha niyyaan isaaniiti. Dhugaa rabbiitti wanni suni hin guutamne ammoo fedhiin isaanii haqa ammaattuu dubbima santuu deemaa jira amma bakka jiru sanattuu hin dhageenya kunoo Kiiniyaa keessatti maali mooyyale keessatti dhiyootana rabshaa meeqa jira daangalee Oromiyaatii fi ta Soomalee marattuu bakka marattuu haga kun mooyyale irraa ka'ee haga dirqawaattu rakkoon sun hin jirti. Nulleen yookaan waraanni mootummaan keenyalleen akka dhugaatti haqaqaatti dhaabatteetiniin wanni kun waan taphaati miti hatta gaafuma Ingilizummaan yookaan Xaaliyaanummaan nu biyya san dhufteeyyuu bakka akeekatumaan deemtee bakka amma isaan jedhan tanaa miti isaan likkii malee tarkaanfatanii gara keessatti ol deemanii ammoo gara keenyallee gara sila uummata mootummaa Itoophiyaa irraa dhaabbakkesii buutee dhaabattu jijjabeessitee ittiin himne yookaan wanni hin goone fi laaffinnuma santuu isaan ammoo nu jabeessaa jira nu gara keenyan gallaafna gara isaaniitiin ol deemti ammoo dubbiin akka gaariitti deemaa dhumaa hin jirtu rakkoo biraa lola biraa dhiiga biraa waan akkasii fiduuf deemti. Tanagaa rabbi nu haa tiisu. Rabbi nama haqa argu bakkallee beeku ta dhugaallee of duuba namni barnoota beekullee dhabuun hin mala namni ammaatii fi namni durillee addaan jira daangaa teenya ta dur jirtullee namni warri keenya ka dursan nagayaan beeka warri ammaa kanatu keessa bahee tareetiniin dhugaa rabbiitti laafinnuma keenya laalleetiin nutti ol deemaa jirutti fakkaata. Haji waan seenaa ammaan tana jirtu gara boodarra itti dhufnaa dhaamsallee akka nu dhaamtan barbaadaa amma lafa osuma argan guyyaa adiitti bakka maraan daangaa Oromiyaa ka Affaari aanu gara Affaariin ka Sidaama aanu gara Sidaamaatiin ka Somaalee aanu gara Somaaleetiin ka Suudaanii aanu gara Suudaaniin karuma ka Amaara aanu gara Amaaraatti kanumatti jiranii dhiphisu jiran san gara boodaatti dhaamsa isin lafa isin akkasitti lafeen itti isin cabdee gootonni kaleessaa tokko ta'anii falmatan sana rakkama akka jirtu sanillee dhaamsa nu dhaamtanii mee tartiiba qabsoon teessan irra gad dhufte tanatti deebineeti waa'ee sirna dargii dhufaati sirna dargii keessatti waytiisan akkamitti akka waraanni yeroo san isin qabdan hayyoonni yeroo san jiran gootonni waytasan sadarkaa sanirra dhufanii dippiloomaasii biyya Arabaa mara keessatti banachuu irra geettan kun akkamitti gara aangoo Oromiyaa dhuunfachuutti dhufuun dadhabameeti sirnummaan Haayila Sillaasee kuffise sun sirnummaan dargii akkuma dheengaddan kaaftanii sirna nama 220 waraanni nama 220 dhufee ijaaramee biyya fudhate san
akkamitti aangoo qabachuun dadhabame maali hanqinni yeroo san jiru wanni aangoo qabachuu dadhabdaniif? Dubbiin akkuma siin jedhe sanii Soomaleen nu gargaarra jennaani isaan ammoo tunuyyuu nu fudhachuudha yookaan gara isaanii nu deebisuudha yaadni isaaniiti. Wannummaan irratti wal dhabnee eega biyya sanii baane biyya sanitti deebi'uu dhabneefu nu warri Haji Hussein Suraa waliin Haji Hussein dura ala gadi ba'e itti aanee jaarraa abbaa gadaa erganii biyya Adanitti gargaarsa san fuudhetiin jaarran abbaa gadaatti waraana kenna. Karaa biyya Soomaleetiin osoo seensifannee guyyaa tokkoon silaa waraanni kenna sun akka jiruun Maqdishotti nu bu'ee achirraa silaa waraana kennaa kennama. Soomaleen gaa walitti beekanneen nullee maqaa san irraa jijjiirannaan yaadni Soomalee warra kenna ka biyya keessa isaan bira jiru jira. Likkii malee gara waraanni 10,000 ka gaafa duraan deeme sun osoo hin galin biyya san keessa jira. Matoonni kennallee abboonni qabsoo jalqabellee martuu Maqdishoo jedhanii nama gabaabaadhaan namni biyya alaa irraa bahee tireen jiru. Ammoo tunuyyuu achi deebi'uuf wal dhabni kenna mul'atee jira, addaatee jira. Sanirratti Soomaloonni mootummaan Soomalee nama illee nutti ergite ambaasaadara isaanii ka Adaniin jiru. Abdii Habashii jedhanii namni sun nama Soomalee malee biyya teennatti dhalatee guddatee nama san nutti erganii nama san waliin teenne haasoynillee mootummaan teenna deebi'aa jetti hin araaramnaa nu amma qabsoo isin waliin dhaabannee akka asiin duraati miti amma humnallee godhannee gargaarsallee arganne asiin dura gargaarsi kennallee isinirraa gabaabatee hin beeyna amma ammoo deebineetiin isin gargaarraa amata lama keessatti nu lafateena ta'u gaadiillee hin barbaanna. Isinillee obboleeyyan kennaa isin gargaarraa koottaa deebi'aa jedhanii nu waamani. Nu waamicha san hin dinne. Isin Soomalee Itoophiyaa ol seenuu barbaaddanii Itoophiyaan ol seenuun keessan koofiyaan miilitarii Soomalee Itoophiyaa ol seenuun ijaarmee kenna fi qabsoon tinnallee kufti. Yoo isin ka waraanaan qophooytanii miilitarii Soomaleetiin ka Itoophiyaa seenuuf deemtan taate nu jabhaadhaa haala jabhaan itti lafa ofiitti fi haqa ofii barbaadattuun deemna malee haala taankiin roopila'aanii miilitariin seenan sanii miti. Yoo akkas taate dubbiinuu nurraa gara mootummaa Itoophiyaatiif mootummaa Soomalee taayalolli nu miilitariin teessanni waliin deemuu hin dandeettu. Nu lafateenna fi akkaataa lafateenna fi bilisummaa teennatti barbaadan nutu beeka. Isin yoo nu gargaartan malee isin waliin Itoophiyaatti lola godhuu hin barbaannuu jenneetti ibsine. Nu gadhiisaniitii warra achii qabatanii warra alaa nu didee warra achii qabatanii warra san waliin Itoophiyaa ol seenan. Dhugaa Rabbi yoo taate hayni isaan ol seenanii fi wanni isaan ta'an sun seenaa san isin martuu barattan dhaga'uun keessan hin oolu. Soomaleen kun lafti teenna haga Ogaadeenii dhagaa hadaammatti jechaan deemaa jirti. Waraana guddaa ol seensisanii haga dirrawaattuu ol dhufanii jiranii. Sun martuu akkuma nu jenne san taate United Nation akkamitti Soomaleen Itoophiyaatti duultii maaliif itti duultanii jechaa gaafatanii haala isaan itti deebisanillee namni itti san jiru hin dhagayaa hin beeka. Waan deebiftu wallaaltee waraana isaanittu waraana kenna kama biyya Soomalee keessa jiruyyuu harka dhibba irra guddaadha. Waraanni Soomaleetti irra guddaadha. Ol seenanii jijjigoo cabsanii bira bahanii taranii Adaree fi dirrawatti dhiyaatanii tanagaa mootummaan himate Soomaleen bayaa jettee United Nation bayaa lafaan baarra lafa Itoophiyaa wanti isin seentaniif hin jirtu bayaa jalli. Ka bahee kan bahin marfameetiin gaa akka isin beektan isinitti gargaarsi Itoophiyaa yeroo gabaabduutti dhufee gaa maali
Kuuban waraana ergite, Yaman waraana ergite, marfamaniituma meeshaa ofii maraa gadhiisanii achirratti keessaa bayanii cabnanni Soomaleen haga ammaatti cabxee keessa jirtu misteeka gaafa san godhantu haga ammaatti Soomalee keessaa bahuu dadhabe. Silaa namni mootummaan takka yoo deemtee biyya takka illee seente yoo lolte yoo milkooyte yoo ammootu milkaa'uu baatte mootummaan sun hin jijjiiramtumatti dhumti malee haga ammaatti dhukkubni Soomalee keessa haga ammaatti jiru kan mootummaan takka illee ijaaramtee qulqulluu jabduu taateen hin ijaaramin Soomaleen osoo amata kurnya duraa bichaadha gaa inni isiin humna qabaachuu turte achii gad isiinuu akka soora taatee haga ammaatti jirti. Wanni sun ammoo turuyyuu karaa malee deemuu fi akkaataa maleetti deemutu haga ammaatti saniin isaan gaheetiin haga ammaatti rakkoo isaanitti uume. Beenee jirraa walitti beenee jiraan warra harkaa biyya Soomalee keessa yeroo harka isaanii jala jiraa waan jiran hin qabanii Soomalee abboo itti baasanii kaamarallee Soomalee maqama itti isaan fakkaataniin ka'an faritti illee baasanii maqaa akkasiitiin tattaafachuu turanii sun martu nu hin milkooyne nu warri ala jiru ammoo nuyyuu waan san dura dhaabanne akka ittillee hin milkooyne akka ammoo nu walillee seenuu hin dandeenye jennee tunu yeroo sanirraa ibsuu kennuufii turre isaanuu hin milkoonuu isaanuu waan keessa jiran martuu amma haga ammaatti hin beeytanii rakkoo achirraa mudattee haga ammaatti waliin jira jechuu barbaadeeti. Achuma irratti isin sababni yeroo sanii humni sirna Haayila Sillaasee eega kufee gara dargiin gara aangootti dhufuu yeroo san yaaliin isin godhaa turtan gara biyyaatti dhuftanii aangoo san qabachuudhaaf aangoo san keessaa qooda fudhachuudhaaf yaaliin akka dhaabbaya jaarmaya yeroo san jiruutitti Itoophiyaa Naashinaal Firoont illee haa ta'uu maqaallee jijjiirattanii haa ta'u wanni isin yaaltan yeroo sanitti maali? No hin yaalle yeroo sanitti dargii wayita dhufte dura delegeeshin isaanii warri biyya alaatti ergameetiin biyya alaa mootummaa ollaa isaaniitii walitti alaaqaa bal'ifachuuf dhufan adani nu isaan mootummaa ta'anii ijaaramanii quba qabnaa waraana ka duraanirra waraana jajjaba ijaaratanii qophaa'utti jiranii quba qabnaa ammoo warri osoo nu quba hin qabne mootummaadhaa Yaman akka haalli isaan itti deemanii fi haalli Itoophiyaa itti deemtu Raashiyaa jalatti jiran jarri lachuuyyuu warri Raashiyaa walitti harkisee akka isaan wal ta'an akka alaaqaa bareeda tolfatan mootummaa Raashiyaatu dalage numaa quba hin qabne isaanii akka gaariitti wal ta'e amata lama keessatti gaafa amanni lama guutamu 75 dhufan jarri 77tti lola Soomaleetii fi Itoophiyaattuu jalqabame. Gaafa ammoo turuyyuu ijaaraman kana warri keenya ka Itoophiyaa keessa yeroo osoma gaarayyuu hin seenne ijaarama kanatti seenne ijaarama kana keessatti haqatee na barbaadan jedhaniitiin quba qabdan isin martunuyyuu ijaarama hedduutu ijaarame Itoophiyaa keessattu warri akka maali icaatii fi maali ijaarama hedduutu ijaarame kullee sila qabsoo godhaniituma achi keessatti humna godhaniituma akka amma jette kanatti sila gara mootummaatti achi tarkaanfachuuf waan san yaadanii dubbiin ammoo tunuyyuu tokkollee warri milkaa'ee hin jiru namni kenna yeroo gabaabduu keessatti warri qabsoo bilisummaa Oromoo barbaadu isaanirraa baheetu gaara seenetiin warra kenna ka biyya Soomaleerraa ol seenetiin akka jaarraa abbaa gada'aa bilisummaaf achiin dura amata 10 yookaan gara 15 keessa jiru ol seene isattuu dabalamanii isaanii waliin diqqo waa tattaaffii godhanii suudeegaa tattaaffii katamaa keessatti miti tattaaffii jabhaati warri jabhaa gaara keessaa
humna godhachaaf deema malee magaalaa keessa loluu hin danda'u. Laafinni garba keenya jira. Wanni keessayyuu ammoo nu warra keenya ka Itoophiyaa National Front jedhamu sani dhufa isaanii awwalaattuu wal dhabne. Adan gaafa delegation isaanii ka duraa ka bahe adan dhufanii adanitti gaafa dhufan nuti fi marratti agarre malee jarri kun akkamitti warri Yamanii wal ta'anii yoo wal ta'anii iyyuu quban qabnu guyyama isaan dhufa sana beeyne ganama subee telefoon warri mootummaa nuu godhe galgala kana sa'a akkanaatti warri delegation Itoophiyaa dhufee as jira isaanii waliin haasoytanii ballamallee isinii qabnee jirra koota isaanii waliin haasoytanii nuu jedhan. Ministeera Haajaa Alaati kan nu dubbise namni telefoona isa wajjin dubbate Haadii Qaanquu jalli nama kennaa nama guddaadha. Aboonu matoonni kenna asin jedhani dura ta'an kennaa Hussein Suraa asin jiru itti aanan isaanleen Muhammad Abdul Fattah namni jedhamu asin jedhani. Nu ammoo warra achii gadiiti ka ofiisa kana jiru dhufnee ambasanii waliin dubbachuuf hin dandeenyu humnallee hin qabnu yaanni akkasiillee nu keessa hin turre homa godhuu hin dandeenyu jennaanii lakkiftuun amrii mootummaati dhufuu qabdanii jedhanii nuti itti nu giddan dhufuu qabdan tun amriidha mootummaan teena murtii tana gootee jirte. Murtii tana isinillee fudhattanii godhuu qabdanii galgala kana nafina koottaa dhufaan nu jedhaniitiin achitti nama sadi taanee dhayde an keessa jira. Haadii Qaanquu Abdul Hafiz Ali ana nu sadeen kanatu dhaqee warroota Itoophiyaa ka waftii dhufeessa waliin gatteenne giddiidha waan itti giddamnee dhayne malee fedhiitee nallee hin taane dhaynaan gaammee maal godhuu heddanii warra Itoophiyaa keessatti rakkoo hedduutu ture. Ijaarmayni nu bichaa miti Eritiriyaan ijaarmaya lolaa jirti Tigreen ijaarmaya si lolaa jirti nulleen akkuma sani maal heddanii foorri bilisummaa barbaanna jiru kana maal heddan jennaan tana waliin qabnaa waliin mari'annaa isin Itoophiyaa National Front ufiin jettanii nuufi isin waan addaa jiru hin qabnu isin Itoophiyaa warra jedheetiniin tokkummaa Itoophiyaatiif dubbatu nu bakka tokkummaa Itoophiyaa san jirra warra Eritiriyaa ufiin jedhu sanii fi warra Tigree ufiin jedhu sanii warra ofirraa Itoophiyaa irraa bahuu barbaadu san itti wal mari'annee waan isaan waan godhuu barbaadu waan godhuu malu isin waliin nuufi isin waa tokko waliin gallee biyya keessaa waliin dubbannaan nu jedhanii gaafsan akkasumatti dhaabnetuman addaan deemne guyyaa borumtaallee telefoon dhawaniitiniin waamichuma akka kaleessaa san nuu kennanii borillee dhufuu qabdanii ballama keessan boriltillee isinii qabne nu jedhanii gaa yeroo tana dubbiin jajjabaa agarraan haa baqannu karaa baqaa haa mala haa laallannu mootummaan tun qabdee isaanitti nu kennuu heddi nu galuu nu barbaannu mala haa dhawannu jenneet nu nama sadii edanuma deemaa jedhaniitiin itti keessa nu muranii warra Eritiriyaa ka adanii maali Kuwaitiin jirutti telefoona dhawanii warri sun airportitti dhaabatee nu eegee achirraa fuudhee Kuwaitiin seenne jarri kun ammoo turuyyuu nu ballama borii dhiifnee biraa deemuu hin dandeenyu eebiidha naaf Abdul Hafiz ballama borii san eeyinee nulleen isin duuban dhufnaa deemaa nu jedhanii achirraa deemne. Alaa kulleen halkanuma nu baane kanaayyuu qaata riippoortii barreessanii warra Itoophiyaa National Front namni sadii bahee jira jechaa qaata mootummaa bira dubbiin geetti halkanuma kana. Ganama subii osoo jarri hirriibayyuun ka'in dhufanii mana itti dadhabanii jarri lamaanillee nu jalaa badanii osoo isaan nu jalaa hin banne qabanne jedhaniitiin ballama isinillee cabsanii isaanumaan dhufanii ganama bolisaa fuudhaniitiin eerpoortii geessan.
kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo 360 sagantaan kutaa arfaffaadhaa itti fufa.